Bagana kiyaan dhuftanii karaa chaanaal keenna hard maal wal harkisiisuuf dhufnee televiziyoonaa fi bilbila kee akkamiin connect gootee viidiyoo adda addaa, footoo adda addaa waan barbaadde achirratti ilaaluu barbaadde, muuziqaa adda addaa achirratti televiziyoon kee irra dhaga'uu barbaadde akkamiin haala salphaa ta'een connect gootee wal qunnamsiisaa waan jedha wal harkisiisuu dhufne. Televiziyoon bilbil qofaa miti connect gochuu kan danda'u yoo kompiitar qabaattes kompiitar keetiinis waliin gochuu dandeetta. Kompiitaras waliin connect gochuu dandeetta. Viidiyoo waan barbaadde achi banatti ilaaluu dandeessa jechuudha. Step ana ilaaluuti mee bilbilaan akkamiin connect godhuu dandeenya waan jedha televiziyoona keenya irratti. Bilbila kan keebantee eegabantee booda karaa settingii deemtaa jechuudha. Settingii san kun setting kan jedhu namni martuu ni waan ta'e bilbila irraa settingii san bantanii eega settingii si baname booda connected device kan jedhu barbaadan jechuudha. Settingii san keessa yoo hin jirres gubbaa san irratti kan argamu san irratti tuqxanii search gootan connected device jedha. Connected device san eegabantee booda kan lammaffaa irratti argamu san cast kan jedhu san bantaa jechuudha. Eega castiin si baname booda maqaan televiziyoona keetii asirraa dhufaa jechuun akkuma argitan ka tokkoffaa irra nu mul'atu kana kaameraan baay'ee isinii mul'isuu dhabuu danda'a. Garuu karaa bilbilaatti san fidee isin argisiisuti. Web OS TV kan jedhu sun maqaa televiziyoona keenyaati. Sanarratti click yoo goote yookaan yoo irratti tuqxe connecting jedhe connect ta'uu eegalaa jechuudha. Connect yoo booda haala salphaasaniin televiziyoona irratti okay batan kan jiru tokkotti isin dhufaa san remote okay gootanii sana booda kun bilbilli kiyya televiziyoona irratti mul'ate jira jechuudha. Waan barbaadde godhachuu dandeetta. Televiziyoonii wantoos footoo adda addaa daawwachuu feetus viidiyoo adda addaa kan waraabdee jirtu televiziyoonii keetiin ilaaluu feetus waan barbaadde godhuu dandeetta. Haala kanaan wal connect gochuu dandeenya jechuudha. Channel keenyallee subscribe nu godha. Viidiyoon haarawaa akkasiin dabarre bell icon isanis on godhadhaa eeggadhaa nu wajjin turaa jenna. Waan nu wajjin turtaniif galatoomaa.